qaqqabnani bira jiru kuni poolisiidhaan qabsiisa lafanni jirutti shurxaan itti ballaqa jennaan maal jedhani ijoollee biyyaati lakkisaatiisa qasse deeman keessan irraa fudhadhaa gaafadhee jedhe utuun hatuu hattuu innuu hattuu naan jedhe arabni kun atiyyuu hattuudha inni iyyuu hattuudha naan jedheeni innaa ani ijoolleen biyyaa akka isheen hin goddaamne barbaadeen sii galee hojjetate yoon qabu ta'ellee qasedhee naa kennu jedheeni diraama kuma tokkoon ganaa sirraa barbaadan kan isa eeggachuu dhiisii naan jedhe sii galee. Tikeetti bichaa naa kuteeti bara tikeetti 5,500 moo 400 naa kutee jechuudha kan dhaqaaf gala Keeniyaa Naayiroobii guyyaa lama boolee keessa buleessi kiyya. Akkasittiinitu ganaan diraama 1,000 sirraa barbaada naan jedheeni. Naanani anillee nama imaaraatiin kana keessa tureerudha nama seera beekudha. Akkaawuntii kiyyaraan irra gasheefi akkasittiin poolis xaabiyaa dhaqee poolis xaabiyaati jarri poolisoota ammallee isa qabnee fiduu fi birrii kaffaltu qabdanaan jedhan dhaqee amalakkateennaan jechuudha. Kana jennaani biyya wal beekta taanaan asii ciqicciqii dhiisi daayireekti biyya warra biyyaa bira xoof godhin morma isaa qabanii irraa sii fuudhanii ganzaba kee. Itti kabbicha qabu malee maal abbaa biyya qabarraa fuudha. Inni ergaa jedhisuma sirraa fuudhe kana eessa kaa'ee dhaqatee jira jetteeti biyya guufatee jira inni meenurraa taa'e obboleettii kee. Guyyoomta. Jechuun fakkeenya. Ergeera kaleessa amma ilma wasiila kiyyaa isa waraqata natti ergeetti waraqata risiitiin birriin isarra ga'e kunoo maqaa isaarra galeera 1,108 jedhee mucaa ilma wasiila kiyyaatti kaleessa sheeritti godheera. Situ naa kenne kinoo irratti galeera birriini inni immoo narratti hin galle jedhe mucayyoon naa kaffalinaan jette nan kaffalaa boru situ naa kenne jedheen. Ijoollee keenya malee hattuun saamtuun jechuudha ijoollee warra afaan Oromoo dubbatan kan zulmenyoota. Wallahi ati batalaa hin xaafuun dubbisu jetta taatee naan akkasi godhan. Hattuu wani Oromoon teenya hattuudha rabbi. Waggaa lama maal seete koode waggaa lama jechuudha afaan odoon hin beekin milikitaan itti waggaa lama ansaa galchee dhufee narraa fudhata amaaraan tokko dhugaa waaqayyo biyya galeen immoo. Akkasii bari ijoolleen keenya zulmenyoota hattoota. Tokko ishee akkasiin lamatti gadi baatee hojii akkasiin dalagne ishee goosisne irraa dhaabsisna yoo gurmoofne walitti gurmoofne jechuudha. Anammaa poolis xaabiyaa 3 moo 4 dhaqeen kasase mucaa kana jechuudha. Abudaabiillee Dubaayiillee as kana biniyaas kanallee iddoo hundaa dhaqee kasaseera. Intinii jedhanii ganaa birrii 3,000. Oggaa furdifini kanan biyya keessadha. Gaafta ko Oromoon dirraashin isaa badu birrii Oromoodhaan galfadhee hin beekon. Ijoollee Amaaraatti gazabanaa gal leemdota cammaray macarrashaa. Afaan Amaaraa san immoo hin beeku beektaa mucayyoon tokko Amaaraa wayii jira namaa galtuu ammuma sirraa fuudhee amma sii galchanaan jennaan silaa afaan isaan beeku maal hin godha jedheen jedhe. Inde isa sana inni duraa suni godanyaan kiyyaa sin jirti sagalee karaa WhatsApp walii dabarsaa ture. Gabaasa irratti cuftanii nama akkas nama godhu gadi baasaati yoo kararraa fudhattan dhabdan tokko irratti laxxafa namni akka inni gara biraan hin nyaatamne gochuu nu galata rabbiin bira argachuudha. Dhugaa rabbi. Too waaqayyo isaa jaalataareen jaalatuuf ina oomaayyu isaa. Maaliif sabni saba walii haa ta'u an Oromoo ta'ee ilmi Oromoo tokko maaf na saamudha deema guyyaa saafaan. Saba saamiti namumti kan maaliifatama isbiin keenya dadhabnee akkasumatti hin fidaa jirra inni kaanis. Ay lammisaale lafa odoo afaan isaa beekuu baadde illee namiidhaaf yookaan immoo na cunqursuudhaaf jedhama. Warra afaan isaanii hin beekne nu miidhanii kun Oromoo keenyatu nu miidha. Oromoo keenyatu wal ajjeesa. Oromoo keenyatu wal qala. Oromoo keenyatu wal miidha. Oromoo keenyatu Oromoo ulfeessee biyya Arabaa keessatti gata. Waan isaan nu godhan dhugaa rabbii wallahi laazim. Galladdaati. Waa'ee ulfaataa sobta nuti waa'ee birritaa. Isaanumatu wal miidhee kunoo fidanii asirratti walitti nutti bo'anii maal beenna nuni mana madaamii jirraa joobii wal akka barbaadan wal godhani kunoo nunillee balaan hin hanqatu yoo kara biraatiin nama bira hin geenyonne kunoo zulmiitiin birrii keenya karaa baankiitiinu
Soddomii afur gal. Soddomii shan gal. Meedaadhuma maaliiti? 17 ergaan ergaa turreetti. Ajandaa narraa dhaabessi. Ajandaa dhaabe. Ajandaa akkanaa dhaabe mana koo keessan beekon waan akkasiin dubbatu. Ajandaa kam? Ajandaa amma dubbatte kana hin dubbatin daggamtee ta'u mana koo keessatti waan akkasiin haasa'amu. Ndee wanti miidiyaa irra rakkoo akkamitti kana dubbattaa ta'u waan beeknu tokko qabna namni sagalee akkan waraabu yoo. Maarree na waraaban maalan jedhe karaa baankii waan ergadheedhaan qabaan jedhe. Saruma baankiitti ergattee bakka haasaa dhaabii siin jedhe miidiyaa irra maaliif ani miidiyaa nama hojii walitti bu'uun barbaadu indee. Maaloo masiikoo sitti bu'ani. Miskee. Maal balleessinee sitti bu'u kaa? Eenyudhaan walitti buutame? Akka afaan haasoftu miti bee dubbittiin birrii ishii. Maala naasee gorobbi waan nama qaanfachiisa. Amma ofirraa si deebisee jirame bakka irra deebiin dhaabayis ni jedhe haasaa qayyara. Ani madoor nu falgo. Shaqaalonni kun akkanatti nu ulfeeyanii nu gataa jiran jechaa jiran nuti waa'ee birrii taasifnaa isaa waa'ee fuudha formaa dubbachuu qaban. Mararamtanii tu ertan Kiristoosaanii kana kan ammoo akka hube Oromoo keenyessa hube kan kana godhu. Wayi kun lafa gadeetti jala malee yuun argitu dhugaa rabbii dubbachuudha. Lafa hin taane kana wasaqa kana bira dhaabbachuu isaanuma andeenya. Maalaa godhu abbe? Maqaa nu balleessanii maqaa badanii mataa badanii isaan inshaallah dhugaa rabbii. Miti kan balleessaa qabu bee dubartoota bakka kanatti beekte? Akkam dubartoota jetta lubbu birrittii irra nyaachuu fedheetitu suura natti ergi kana natti ergi jedhee kee gaafa. Yeroo duraa lama ta'anii wal jaallatanii lama ta'anii wal jaallatanii dhaqanii wal jala jijjiisanii amma deebi'anii dhufa. Amma deebi'anii dhufanii abaluun akkas godhee maanni wayya jedhanii asirraa nutti geeraranii nuyi waan goonu dhabne obboleetti kana gisee dhumaatti keetti kutaanu hin jedhanii nu gubanii nuyi mana madaamii keessa jirra guyyaa tokko hin argine. Ati amma kana keessatti gaaf takka hirmaattee tikkeetti kutteen beektuun shedhi kan dubbatin. Dhugaa rabbii ani waan tokko irratti waan tokkitti qarqaarsa namarra iyyuu dhaqee hin beeku dhugaa rabbii dubbachuudha. Dhugaa rabbii. Amma namoonni aadaa irra tani'ati namootatti maaliif karaa cimtaa intala ta'uuf jedhin oksii malee dhaa qabda. La. Ana hin fedhu kara kiyyaa fi warra harka miila fayyaatuu qabanii warra qarqaarsa kadhatan biran dhaqan. Nama ajaa'iba mi'adda. Dhugaa rabbii. Inni ulfoofte indeesse qabattee biyya galuu gara biyya dhashee abbaa ishee warri wajjirraan rakkatu achi dhaqachuu maleessa. Kuni mana madaamii keessa yoomi uffata tokko suudhiisnee ishee gargaaruu dhufu. Maal warri abbaa hidhaa qabanii odoon isaan ta'e irratti illeessa gadi bineensi illee nyaatu.